Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtu fayyaa keessa nageenyi badhaadhaa lafa jirtanii bakka jirtanitti nageenyi simbiraa goosiniin jechaa nus nagaa keenya fayyaa keenya irra isinis baga nagaa fayyaa taatanii yeroo ibsaa kana nagaadhaan eeddanis isiniin jira akkam jirtu nutis jirra galata waaqayyoo kan galatoomeef kan ulfaate haa ta'u akkam bultamee akkam jirtanis akkam yeroo fi sa'aatii kana eeddanis nageenyi keenya bakka jirtanii fi lafa jirtanitti gaaranii fi laggeen jiru hedduu qaxxaamuree warroonni biyya ormaa keessa jirtanis biyya keessa jirtanis simbiraa goosiniin jechaa har'a akka carraa ta'ee baluun hojii wayii hojjechaa jirti. Kaameraa kiyya dhofadhee tanan xinnoo irraa fagaadheetiin jira waan ta'eef suutuma itti siqaa deema. Kaameraa kiyya dhofadhee tanan baluu waan ajaa'ibaa wayii hojjechaa jirti. Kanaaf warri baadiyyaatti guddattan waan kana hin beektu jedhee tanan yaada garuu. Kanaaf ishiin hojii wayii jammarte hojiin ishiin jammarte sunis maalidhaa jettanii warroonni shamarranii beekuu dandeessu. Kanaaf amma biraa kaatee deemtee qacarraa taatee lafa gootee nan agarree hanga ammaatti. Kanaaf kaameraa kiyya dhossee ani immoo waan ajaa'ibaa wayii waan hojiin baadiyyaatti hojjetamu wayii hojjechaa jirti. Kanaaf suuteedheetumaan kaameraa kiyya dhofadhee ani shawwadaadhumaan ani waa shawwadaa jira. Kanaaf oolumaan kan wanti jennu ta'a jechuudha. Kanaaf daawwadhaame maal akka ishiin godhaa jirtu jechuudha. Walumaan kan daawwannuudha jechuudha. Suutenneetuma waraabna. Kanaaf suutennee waraabna. Kanaaf akka carraa ta'e har'a jireenya baadiyyaatti duraan hojjetamaa ture hojjechaa jirti. Jireenya baadiyyaatti hojjetamaa ture hojjechaa jirti. Kanaaf baluuni echoo akkanatti warra raastanii beektan jirtu laata? Nu argitee dhokattee jirti. Fuularraa galakkifadhu maa rakkoon qabu. Hojiidha rakkoon qabu. Fuularraa fudhadhu ka gosh. Lakki viidiyoo miti. Yaaduma fotoo si kaasaadha. Fotoo si kaasaadha dhugaa. Fotoo si kaasa dhiisi kan maa rakkoon qabu. Geella. Ina guuggatiin kaa? Ina guuggatiin mee hojjedhu hojii shaggaa hojjechaa jirta har'a. Maal qaanii qabaree? Kanaaf hojjedhu kaa rakkoon qabu hojiidha waan ta'eef. Maal qaanii qabaree kun hojiidha waan ta'eef. Suuta hidheetuma shawwadee tuman viidiyoo si waraabaa jira har'a. Kanaaf suuta hidheetuma shawwadee si waraabaa jira erga. Jechuu raafachuun kama jiru miire. Bargaafattee luka jidduu godhatte ka irra raate garuu. Wambarii maa gadi baafattee hojjetirree godhuu barbaadde. Shaggaadhaaf namni aannan akka carraa ta'ee aannan dhuguu barbaadu dhufee haa dhuguufan. Homaan ta'u amma mee akka gootu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya mee nagaa gaafadhu mee nagaa gaafadhu gaa dafka bush. Maaliif? Deemaa harka sitti ni maayidhee tanaan gaa maarra sitti mun barbaadamii. Kanaaf dafka. Maal fide? Ishii nagaa gaafadhu. Maal fansirraa dhaaba? Hin ta'u dhaaba. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii keenya nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaartuu nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u isinis baga jiraattani baga nagaa fayyaa nuuf taatani isiniin jenna nuti jirra galanni waaqaaf haa ta'u naguma keenya haa ta'u kaasuun akkuma inni na waraabees anis isa waraaba dhugaa waaqaan hin agarre jechuudha viidiyoo kan na waraabu egaan immoo iyyuu hojjechaa tan jira hojiirra hin jira. Kanaaf inni bakka hojiitti dhufee na jeeqaa jira isiniin jedha obboleewwan koo maaliif hojii
hojii rakkoo hin qabu. Egaa anillee hojiiman hojjechaa jira. Hojiin illee maal jettanii kinoo kan aannan irraa jira jechuudha. Akkasuma mitiira. Akkasuma aannan irraa jira. Maaliif amma tsoomni erga seenee mana keenyatti kan dhugamu hin jiru. Kan dhugun jiru jechuudha. Aannanii kanaaf yeroo jalqabaatti nan ergifadde sanuyyuu itti raasan kana. Ergifaddeetan itti raasaa jira. Innaa kanaaf baay'ee tokkodhas nama jedhe. Ijoollee Oromoo hin beektanii. Oromoo miti rakkoon isee kanaaf hin jiraayi. Jechuun garuu bakka ijoollee baadiyyaatti baay'ee kan beeku. Innaa kana fakkaata. Kaasuun na gargaaruu didee viidiyoo na waraaba jechuudha. Kana amma na ba'uu ga'e. Eessa bakki goone sun? Kana fakkaata. Oga jeema aannanii maal ta'a? Fuulduratti si jalaa ba'a. Egaa kaasuun illee natti shoofaa jira. Fuulduratti si jalaa ba'a. Ibboo gadi hin ciibsinii na jechaa jira jechuudha. Innaa kanaaf rakkoo hin qabu. Dhugaan hin agarre jechuudha. Maaliif aannan saree keenyatti dhuga achi keessa jiran illee mana keessa jira. Rafee jira amma jechuudha. Buchuuni kinoo mana qaba jechuudha. Madarakii isaa koree rafa fooqii qaba. Kanaaf inni illee nutti koorama aannan itti baay'atee jenna. Nuti dhugaa dubbachuudhaaf kontiraata kenneera. Kan kontiraata irraa hafuu ilmina maal goona raasna malee jechuun raasna illee amma yeroo jalqabaati fi maaliif amma faazigaanis gahaa jira jenneeti gaa hambinnu jennee manatti gahaa jira garuu ergifannee goona amma yoo tsoomni ba'e immoo hin goonu jechuudha. Maaliif kontiraata kennan amma warri kontiraata nama nu kan aabetu jira tsoomaaf jedhee jechuudha. Beektu miti reegite tsoomaa hin eeyyamamu. Kanaaf isiniin jenna maatii keenya dhugaatiin hin eeyyamamu. Kanaaf egaa kana fakkaataa isiniin jenna. Aannan kiyya kana fakkaataa kaasu viidiyoo garuu gadiisus baachuu dandeenya hin beekamne. Maaliif kaasummaan obsee osoo dhugaa dubbachuudhaaf akkuma uffata illee hin jijjiirranne jechuudha. Dingata kan na waraabuun arge malee ani nagarree jechuudha. Inni saddaa osoo viidiyoo na waraabaa ture. Kanaaf isiniin jenna. Sanirraa kanaaf akkamii nagaa jirtu hundi keessanuu maatii keenya jajjabaattanii. Egaa viidiyoo keenyallee subscribe, like, share nu godhaa yadaraa keessanii nu guddisaa isiniin jenna. Egaa kana fakkaataa sanirra kanaaf nu biratti hunduu gaariidha. Galatni waaqafaa ta'u. Innaa akkana maatii jaalalaa keenya maatii kabajamaa fi maatii ulfaataa isiniin jira. Innaa yaa'u hin qophoofne yaa'u zim jenneetu mananii dingatuma ishiin ubboo gadi baafattee innaan mana arginaan gibbii keessa waan hin jiruuf hojii wayiin hojjechaa jira. Sanumaafanii waan kana waraabee isinii erge jechuudha. Kanaaf bakka dogongorrii fi badiin jirullee dhiifama nu godhaa isiniin jecha ijaaf qalbii irraa nu hambisaa isiniin jecha. Innaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf viidiyoon immoo yaa'u isinitti illee hin dheerechinu. Maaliif waan gaggabaabduu waan namni seenaa kalee darbee akka yaadattaniif fakkeenyaaf warroonni dagattanii jiraatan warroonni baadiyyaatti guddatanii har'a magaalaa jirtan yookaan immoo biyya ormaa jirtan waan kana akka yaadattaniif kanaaf waan biraa fi miti jechuudha. Jechuun maqaan isaa maal jedhama garuu? Maqaan maali? Isaa jedhu. Obboomo. Karraas waan narraas jechuudha. Echoo jedhama. Echoo jedhama. Inni hin beeku jechuudha. Echoo jedhama. Meenan dogongoree echoo miti ree echoodha waan ta'eef kanaaf raasichi aannan immoo hundi namaa namni odoo aannan irraaf areeras dugdanii beektan taaka carraa taatanii warroonni baadiyyaatti guddatan duraan areerri baay'ee bareedaa ture. Amma sabana kana aannan kun kontiraata kennataa kunee bii gurguraa ibiidha. Areeraa miti. Ati maal jedhan jalatta areeraa? Duraan dhugaan ture amma garuu argadheen beeku. Jarri aannan eetuu tana gisee tokko arganna malee aannan argachaa hin jirru amma balma birrii kanaatiif jedheeti. Gisee tokko namni wayiitu maali dhadhaan silaa horii baay'ee elmattanii dhadhaan manatti argamu heddan jennaan dhadhaa gurgurannee zayitii bitannaa namni wayii. Kanaaf ofii faayidaa qabu kami dhadhaadha miti. Namni keenya immoo maal godhaa dhadhaa gurgureetti zayitii bitataa jechuudha.
Kanaafi waan akkasii kanallee waaqayyo nu haa oolchu. Waan mana keenya qabnu mana keenyatti Zayitiitu fayyadamu. an tokko miti kan ta'e. Maal jechuudha? Zayitiin ni fayyada. Maaliif hindi fayyadamu? Zayitiin maal fayyada? Dhadhaatirra fayyada malee zayitiin uma faayidaan qabu. Innaa kanaafi isiniin jedhaa maatii kabajamaa maatii jaalalaa akkuma baluun isiniin jette viidiyoo keenya kanallee sheer nu godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Baay'ee isin jaalanna dhugaa waaqayyo baay'ee isin kabanya. Viidiyoo siyaa yeroo tokko isin jalaa faffageenchinee galakkisaa jirra waan ta'eef yaa namatti hin tolu jireenyi baay'ee namaaf hin tasaaka'u. Maaliif namni yookaan hojiidhaaf fiigaa yookaan immoo waan tokko gara baadiyyaa deemutu jira. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf yeroon hin jiru beektanii kanumaafi malee waan biraatiif miti viidiyoo waraabuuf waan biraa rakkoon biraa jiraateeti miti jechuu barbaanneeti. Kanaaf viidiyoo keenya kanallee adaraa sheer nu godhu. Warroonni sheer nu gootan guddaa galatoomaa isinii jecha ammallee sheer nu gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraabii nu gochuu hin dagatinaa isinii jecha. Isinitti beera afaan Ingiliffaa kun xiqqoo na dhibaa. Sabiskiraabiin Ingiliffaa miti Kanaaf isiniin jira. Waraa bulaa deebanaa sinan galateeffadhaa sinan jaaladhaa guddaa galatoomaa viidiyoolee isinitti hin dheerechinu. Kanaaf ammaaf xinnoo jechuu baluu kana. Amma kaasuu naa gogo. Kinaaf jechuudha. Amma naa ba'uu geessee ijoollee wanna ishiin jala irra gootu teechullee hin godne akkanumatti. Kana fakkaata isiniin jira gamaatii keenya baay'ee tokko isin jaalannaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna viidiyoo biraatiin akka olitti deebinutti nagaa nuuf ta'a bakka jirtanitti baay.